Hayyee akkam jirtan? Nagaa keessanii? I'm from Saadaan. Har'a kan waliin ilaallu maatimaatiksii gireed 11 kutaa 11 jechuun unit 1 part 1. Unit 1 maal jedha? Relation and function, hariiroo fi function waliin ilaalla. Relation jechuun maal jechuudha? Hariiroo jechuun maal jechuudha? Takka tuqaa takka relations domain and range. In this section we will revise about the concept of relation and determine domain and range of relation. Section kana keessatti kan waliin ilaallu waa'ee relationii keessatti domainii fi domainii fi range relationii. Graph of relations that are defined using a number in the coordinate plane we will also be considered. Coordinate plane jechuun x y plane, x plane and y plane irratti coordinate irratti jechuun domainii fi range akkamitti baasuu dandeenya kan jiru waliin ilaalla. Activity tokko waliin ilaallu. Maintain at least 5 different relationship between family member of certain family. Family tokko keessa namoota garaagaraa shantu hariiroo waliin qabaa jira. Kun hariiroon abbaa fi haadha waliin qabaachuu danda'u. Any set of order pair is a relation. Pairiin kamuu relationii waliin qabaachuu ni danda'a. Akka fakkeenyaatti mucaan tokko abbaa isaatii waliin hariiroo qabaachuu danda'a. Harmee isaatii wajjin hariiroo qabaachuu danda'a. Akkasuma fira maatii saba isaa lammii isaatii wajjin hariiroo qabaachuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf example activity tokko gaaffii lamaffaa. Let n tuunni edha tokkoo fi lama, tuunni baadha a fi ba. Find all subset of a cross b. A cross b jechuun maal jechuudha? A cross b jechuun n tokkoo fi lama. Okay. B'n a fi b dha. Tokko kun relationii a wajji qabaachuu danda'a. 1, a dha. 1, b ta'uu danda'a. 2, a 2, a ta'uu danda'a. 2, b 2, b kana relationii jechuun. Find all subset of a cross b kan jedhu a cross b 1, a 1, b 1, 2, a 2, b. Akkamitti fudhattaa jetti a kana fuutee waanii a wajji fuuta. Deebistee mallee waanii b dha wajji fuuta. 2 kana deebistee a wajji fuuta. 2 kana deebistee b dha wajji fuuta. Relationii jechuun isa kana. Amma kana keessa b irra maal jedha? Find the set secondary coordinate. Seentuun jalqabaa kun tokko n fi lakkoofsi lama kun doomeenii. Seentuun jalqabaa jechuun x coordinatein doomeenii murteessa. Y coordinatein maal murteessa? Seentuu lamaffaa yookaan second coordinatein waa'ee rangeeti. Rangein maali? A fi b ta'a jechuudha. Okay. Any set note waan kana sirriitti qabadha. Note isii jettu kana. Any set of order pair is relation. Amma bakka kanatti any set of order pair is function osoo jedhe poolisii ta'a jechuudha. Iddoo kanatti osoo iddoo relation jedhu kana function jedhe maal ta'a? Poolisii ta'a jechuudha. Poolisii ta'a. Amma garuu relation waan jiruuf sirriidha.
given a relation R from A to B, the set of first component or coordinate of element of R called domain. Seentuun jalqaba doomeenii jedhamti. Kanuma reefu jechaa turre seentuun jalqaba doomeenii jedhamti. The set of all the second component of coordinate of the element of R is maal jenne reenjii tahaa jechuudha. Range of the function ta'a. Find the domain and the range of the relation. R equal to 45 tuqaa 65 45 tuqaa 65 48 68 41 62 46 66 50 70. Kana jechuun wanni as qabachuu qabaattan R equal to x, y order pairii ta'uu isaa akka hin irraanfanne. Isa kana sirriitti qabadha. Isin gargaara qorumsa intaraansii biyyaa ta'uu waan ta'eef waggaa dhufu jechuudha. Baay'ee isaa isin gargaara. Konseptiidha qabachuu qabdan jechuudha. Amma kana x, y order pairii jechuudha. Amma seentuun 45 kun x 65 y. Doomeen jechuun seentuu jalqabaa yookaan x koordineetii waan jenneefu 45 48 41 46 kuni maal jennaani doomeeniidha jennaan jechuudha. Doomeeniidha. Reenjiin isaa ta'u 65 isa kana jechuudha. Seentuu lammaffaarra jirtu 65 68 62 66 ta'a jechuudha. Akka isin galu abdii qaba. Yoo isin adda ba'uu baate komentii irratti na gaafachuu ni dandeessanii. Waa hundaafuu qophiidha. Ishii kanatti aansee maaltu jira? Given note kan jedhu kana hubadhuu jechuudha. Rememberidha. Isa kana sirriitti mee ilaallu. Given an order pair x or y. X is called first component or the first coordinate of the given order pair. Y is called second component. X seentuu jalqabaati isin jedha. Y seentuu lammaffaadhaati. Second coordinateidha. Akkasumallee Y doomeenii murteessa. X Y range murteessa. X doomeenii murteessa. For any order pair x y order is important that x, y equal to y, x only when x if y equal yoo ta'edha. X if y equal yoo ta'edha. Seentuu lamaan kun x y fi y x wal qixxaachuu danda'anii. Deebisee maal jedhasitti? For order pair AB and CD, AB equal to CD if only if A equal to C and B equal to D yoo ta'edha siin jedha. Hanga kana qabadhaa, dubbisaa qabadhaa. Kun yaadumaaf malee konseptiidha isiniif gala. Rakkoo hin qabu. Example 2. In a certain school there are 4 sections of grade 11 and each section is related with number of students. The given section table. Section afurii jira. Amma kutaa 11 keessa jechuun section 1, section 2, section 3, section 4 jira. Number of students dha waliin hariiroo qaban. Section 1 keessa nama 49 jira. Number of students jechuun section 2 51 48 50. Amma doomeniin isa kam find relation kan jedhuuf section 1 jettee 49, section 2 51 jettee numa tartiibeessitu orderiidhaan. Doomeenii gaafa murteessitu garuu seentuu jalqaba. Section 1, section 2, section 3 kuni doomeeniidha. Number of students garuu maal ta'a? Range of the function ta'a.